Laki kaasi. Waa tokko himna kuni yeroo tokko sagaleen ko jira Alex hojii sagaleen jira. Okay guddisuu yaadeera bakka musliimaa sana kaa'uu danda'ame bakka kaayira warroota haadha warraa keessan shawwaddanii gaafa Dubaay irrattan baajaaja isinitti bittee iqaamaa baaftee Dubaayitti isin fuutee gantummaa irratti raawwattan viidiyoo banadhu barbaree jedhiin harkaan lafa qabee barbaree jedhiin kuni viidiyoo banadhu namni illee fooloo godhaa namni hojii isitti boontan fooloo godhadha namni ganamtanii jirtan fooloo godhadha dhugaa rabbii gatii guddaa kaffaltu warri nama kana dhiyeessuun ayyaadha warri haadha warraa keessan gantan jechuun birrii isinitti baaftee biyyatti mana baajaajii isinii bittee ta'uu dinnaan Dubaayitti isin fuutee booda shawwadadhee ammoo nan shawwada icciitii tokkoon isinitti himaa Alex ilmoo tokkoon sirraa argadhaa ittiin bakka nan yeellaa seenaanan himu dhageessa miti Alex. Fataa turre hunda waan siin jette hunda isaa dhagaa turre jala deemee. Qoyka waan addaa tokkoon sitti himaa ilmoo tokko sirraa argadheeru mana dhiisuu qabdaa yaadichi kottu na ulfeessitee ilmoo tokko walirraa argannee sana booda na dhiisi waan jedhu kaaftee fi akka ishee bira deemu akka icciitiitti yoo fudhatte waan kana dhiifama naaf gootu. Inboxii kaayifii ture. Inboxii kan akkitti argamuu danda'e immoo bilbila irraa fuutee paaspoortii bansiiftee jechuudha. Ofii fargite akkamitti ulfaa'uu dandeessi kan jedhu gaafatee dhufe. Suuraa isaa normaalii yoo danda'ame musliimaadhaan an ergaa ol baaftee jechuudha baatee ishee Alex waan itti fuftu itti fufi. Akkanatti gahee bishaan obaaf. As deebi'e dhinime. Viidiyoo kana dura kun qabu as deebi'i. Okay. Barbare miyuutii irra jirta barbare miyuutii irra jirta barbareedha maqaan kee. Ammaan gugaa. Yaa dhumatteetti. Ijoollee dhumattee dhumattuu dhiisa. Wanti nutti waliin jijjiirin hin jiru. Ajjeesan adeemi bakka kanas. Wanti nutti waliin jijjiirin hin jiru. Barbareedha. Zayitiidha. Wanti biraa maaluudha. Okay, amma siin deebitutti mana keenya fooloo gochuun amma siin deebitutti siif yaada tokkoon qabatu mana fooloo gochuun dagatina warra gastii irraallee fooloo gochuun dagatina Alex dubbatu si waan itti wanta sitti dubbadhu qaba amma isheen deebitutti isheedhaaf yaadaaf gaaffii nan qabatu jira yeroo siin tasgabbooftees deebituun gaafa siif gaaffii nan qabu tokko namni kuni sanas ta'ee kana akki siin itti hojjettee fi wanta siin hojjette sana isheedhaaf ani ma booda jechuun ilaalcha koo akkamitti akka madaale akkamitti akka ilaale garuuti biyyi isheen jirtu biyya namaati wanti hojjetame immoo yakka ta'uu naman taatis jechuun miidhaan ishee irra ga'ee fi gubaan isheen of keessaa qabdu waan biraati isa booda dubbanna. Jarri kun maatii qabu biyyaa ishee irratti dhiibbaan qabu amma ishee irratti gochi godhame kuni seeraan akka gaafatamtu seeraan gaafachiisuu keessatti dhiibbaa irraan ga'uu hin danda'u gaafa laayivii irratti fiddee haasofsiiftu jechuu barbaade tan immoo ofitti murteessite waan hin beekneef hubannoo waan hin qabneef yoo miidhaa ishee irraan gahaa ta'e galatoomi obsi Alex fawaa deebisa kanuma inni jedhu fawaa deebisa waa inni jaalatu Alex bakka deebisa koy Alex arguu dhabdan Alex arguu dhabdan malee bakka hedduutti yaada kenniteetti miidiyaa irratti hin argine isini nan bal'isanii inni dabalataa suuraa namaa fayyadamaa hin jirtu maqaa namaa dha'aa hin jirtu kan suuraa fayyadameen akka seeraa isii gaafachiisu kan hundirraa bilisa abaluu maqaan isaa hin jenne suuraa nama sanaa post hin goone ofiisiitiin fayyadamne wanti seeraa isii gaafachiisu tokkoffaa suuraan fayyadamne maqaa nama sanaa hin kaafne akka dubbatte nutu beeka malee qaamni seeraa utuu seeraan gaafatate waan beeku hin qabu jechuudha. Eenyurraa akka dubbatte eenyu dadabde viidiyootti qabdee keessatti adabaa viidiyoon hin mul'anne suuraa waliin hin kaane dhimma isaa irratti wanti isiin fayyadamte tokko hin jiru seerri immoo kana barbaada nuti odeeffannoo kana waan qabnuuf akkasiin karaa miidiyaasii waan kana hin qoonne gooneerra kamaxxanse immoo anaa tiiktookii gaafatama isheen suuraa isaa abaluu maqaan isaa akkasittiin dubbanne waan ta'eef kun
sababa seeraa akkanatti fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan isaa akkanaa bakki dhaloota isaa akkasii minaamin hin gaafanne sana. Sun walii galteedhaan dhumne waan ta'eef. Ayyee isheedhaaf immoo yaadaan qabu tokkoffaa irratti dubartoota dhiiraan miidhamanii jaalalaan ganamanii dhiiraan ganamanii nyaatamanii fooqirraa of darban du'a ofitti murteessan marzii dhuganu konkolaataa jala of buusanu mannaa ishee akka kanaa harka 100 caalti dinqisiifatamuu qabdi. Kutattuu akkanaati bakka namni barbaachisu. Anamma dhiira gatiin ta'ee fi dhiirri maaliif akkana godhama miti immoo mucaan kun waan ijoollummaa isiitti dhabdee hojjette itti kennitee ganamteetti kana booda karaa biraatiin karaan isheen furmaata kana argattu hin jiru. Yoo dandeessan warri shamarran jechuudha ana maaliif hin taane yoo dandeessan dhiira akkasiin godhu. Lubbuudhaan jiraattanii akkanatti onnee gootaa qabaattanii haaloo baatanii namummaa keessan eenyummaa keessan itti agarsiistanii yoo hidhamtan yoo fannifamtan isillee fannifamaa malee namatu naganee dhiirota akka kanatti na nyaatee ijaan ittiin biyyatti deebi'uun qabu jettee na tofajjeertu sodaattuu ta'uu kee ibsaa jechuudha. Yoo dandeesse namicha sana galaafachuudhaaf qophaa'udha. Amma wanta taate hunda nutti himne nuun. An sin dinqisiifadhaa warra akka keetii akka baay'atan hin barbaadan irraa barachuu qabdu warri kaan dhiironnis kana booda dubartoonni kutattee akkasiin kaate jarattii nama miti bina ilaa dubartiin gaafa si amantee qaama kee caala fira sii taatee dhagna kee sii taateetu si wajjin jiraatti gaafa sitti jijjiiramte bineensi akkasiin jiru si galeera saatii jaallachuu qabdutti jaallatteetti saatii ta'uu fi qabdutti taateettii fi yeroo deeggaruu qabdutti deeggarteetti gaafa ganamtu immoo bakki qaban hin jiru mala dubartii humna bishaanii siifa kennuudha jaarsi durii akkasiin itti malaan qabatti akkasitti qabachuudhaaf yaalaa ofii keessaniif haqa keessan akka ishee kanatti ofii keessaniif barbaadachuudha malee dubartoonni baay'een sababa dhiiraa asii of ajjeesanii du'a ofirratti murteessanii haqa asii barbaanna jettanii miidiyaadhaan gadi baatanii waccitanii deebitan malee waa tokko hin gooneef meemee dubartoota sababa dhiiraa miidhamanii lubbuun jaraa bade justice for a baluu jenneetuma miidiyaatti uwwisnee biraa deebine malee erganaa lubbuun jaraan deebine haqni jaraan baane warri du'a isaatiif sababa ta'an seeratti dhiyaatanii yeroo adabaman argitaniittu akka kana bakka ilmoon namaa namni qabeenya isaa namni haqa isaa dafqa isaa hin barbaaddanne dayyuusa silau qabeenya kee irratti wareeguunis wareegamuunis waanuma sirriidha garuu dadhabina ishee tokko sitti dubbachuu barbaada sammuu dubartiitiin sammuu nama miidhameetiin amma kana yaaduun siyyuu bilchina isheeti nan dinqisiifadhaan tooftaa hanga kana garuuti tokkoffaa dadhabinni sii bakka kam ture bakki isiin itti mucucaatte jalqaba gaafa inni biyya jiru obsa sadarkaa hin qabnee fi gowwummaa daangaa hin qabne wayii gowwomteetti akkamitti baajaajii bitteetti kennite baajaajii sana namatti kennee inni bana fuuliyoodha manni ni ijaarame akka inni hojii hojjetuu fi hojii uumuudhaaf waan baay'ee yaalte sun hundi badee ka'ee maallaqatti baastee lafa nama hin taane kana biddee nama quubsu maaddii irratti beekuu dabar oromoon nama isheedhaaf ta'uu fi isheedhaaf hin taane jalqabuma sanarraa namni kun nama ta'uudha jijjiirame nama wajjin jiraachuudhaaf ta'uu jettee madaaluu qabdi turte amma sana waa hunda gurgurtee Dubaayitti fudhachuun barbaachisu ture akka kootti gara fuulduraatti shamarran keenya namni tokko itti yaaltanii 100 kennitanii 100 sana 150 gochuu iyyaalu taanaan baajaajiitti kennitee ittiin xaaree konkolaataatti jijjiiruudhaaf iyyaalu taanaan dabartanii isteeppii biraa kisaaraatti hin kisaaranaa akka kootti bakki dadhabina ishee bakka kana inni kan biraa immoo kan na ajaa'ibe kan gaaffiinatti ta'e
maadaamiin ishee tabaabarii ta'uu isheeti. Gaafan siin jedhu mucaan kun hojjattuu isheeti. Biyyichi biyyoota guddatanidha. Murtee irratti fudhachuudha deemtu kana ifa gooteetti mucaanii. Mana koo keessatti yakki hojjetamee namni tokko miidhamee waliitu na gaafachiisa. Na hiisisuu danda'a jettee akkamitti yaadin jechuun ati gadi baheeti. Isas bakkeetti waan madhuuti mana koo keessa iddoo biraatti walii garafaa yookaan waan goota wal godhaa malee as keessatti lakkii hamboriitu hidhamuu danda'a jettee akkamitti yaadin. Waan jedhutu sammuu koo keessa jira. Tokko kan gaafii natti ta'e akkamitti of kenniteef jechuun namni akkamitti riiskii mana gahu fudhata isheedhaaf jedhee maadaamii akkanaa isin baay'isu baay'isee wallahi nama gaariidha isheenis haadha jedhi bakka haadha. Inni kan biraani birrii baay'ee nutti himtela mucaan kun barbaree jedhi harkaan lafa qabeeni birrii baay'eedha kan isheen nutti himte birrii namichi nyaata. Yoo xinnaate miliyoona 4-5 yoo danda'e. Alex waan asirratti waa tokko sitti waa tokko jechuu barbaada. Birri 8,000 sana kan duraa keessaa illee natti himteetti akkasinitti hubattanutti mana biyyaa qabdi turte ijoollee irraa liqeeffatti kan jalqabaa ququbii galteeti waggaa 9 moo maaliimaa keessa turteetti waggaasi hojiinsi kanumaa jechuudha wanna hojjetetti dhabdeetta nagaama sagaleen koo nagaama waan waggaa 8 akkasiiti mana tokko bitatte yaa mana bitatte sana immoo birri itti liqeeffatte isa 8,000 ID irraa hojjette yookaan qaamaa booda kan irraa hojjette liqiidhaan yookaan mana biyyaa gurgurteetti kakaffalte jechuudha. Sunillee akka hubatamu jechuudha. Birrii isa duraa immoo ququbii 10,000 galteetti kan baajaajii fi wanta eenyu bittee fi booda 10,000 immoo ofitti fuute waggaa 8 jechuudha. 8 akkas waan biyya namaa keessa turte hojiin ishee kanuma qofadha jechuudha. Waa biraa wanta godhatte hin qabdu akkas birrichi irraa jechuudha barbaadeetan. Dhumarratti of eeggannoo gochuu wanti barbaachisu wanti kun wanta miidiyaa irra bahe waan ta'eef namoonni keessoodhaan hariiroo jaraa beekanu jiraachuu malu. Jechuun hiriyoonni isaa kan hariiroo jaraa kana kanaan dura beekanu namni kun eenyummaan isaas bahee dubbatamuu baatullee maybe isirratti waan balaa fiduu danda'a waan ta'eedhaaf lookeeshinii ishee bakka jirtu naamini akka hin dubbanne hariiroo jaraa immoo maatiin biyyaa kan beekanu yoo ta'e maybe rakkinni akkanaas akka hin dhumne furmaatatti barbaadu wayyaa wanta hunda miidiyaa irra hin baasinaa. Anyways ati dhiirri kana booda yookaan isheedhaa wajjiniin waan tokko tokko haasa'uu keessaan salaamataa walitti qaraa jirtan yoo jiraattan ilaa ofitti of amansiisaa. Xinnoo si shartatti jennaan barbareen kun gara biraatti jijjiiramuu danda'a asiidiitti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef itti qophaa'a. Dubartoonni immoo yoo dandeessan irraa baradhaa afaan banuu dhiisaasin yeroo hunda ilmamtanii dhuftanii tokkummaa baluu birree mana na nyaate jechuu dhiisaatii akka kanatti gumaa baafadhaa. Dhiirris irraa barataa deemu. Muuxannoon kun wal gahuu qaba. Wallahi badhaafamuu qabdaati. Sagantaan beekamtii kennamuufii qaba waancaa. Dubartoonni yoo dandeessan walitti buusaatiin dalagan. Walitti buusaatii kennaa bareedaa tokko kennaafiiti mataa ol nu qabdeedhaa piroofaayilii godhadhaan tala. Kanumaan jedhaan deemgeemu. Sagaleen koo yoo jiraate sirriitti jira siifu sagaleen koo siifan gadaa. Okay, manni turkii sirreeffadhuutti itti fufaa. Okay, dhimmi kuni miidiyaa irra miti ba'umsaa bakka hedduutti yaada kenniteetti hayyuu obboleettiin koo kunoo kana jirtuutu miidiyaa irra argiteetti kan naa qooddee akkasitti hubadhaa kun yeroo jalqabaa osoo hin taane baasaa jirti haala nageenya ishee waan icciitii goota ishee faana eeggachuu qabdi gama seeraatiin waan fedhe godha akka jirsi hin dandeenye nama na maal gocha gibbii madaamii keessa raqeen ergaa biraatti balaa biraatti kaasa seeraa yoo deemte eessatti akkana ta'e siisi godhu ragaan jira maal gocha achi raxxee mana manooriyaadha maal gocha mana madaamii sana raxxee sunu balaa hamtu seeraan dhannaa mucaanu nama seeraan isa himatu yoo ta'e balaa ofitti kaasa balaa keessaan baane keessatti maaliin madaamiin nama isii kana gargaaru waan ta'eef gibbii madaamii keessa akkamitti seene bara kun yakka hamaadha laal yakka hamaadha janabiin tokko zimmeettee qe'ee nama eenyu qabu tokkotti dhaxxee ol seenuun kunuu yakka guddaaf isa saaxila isa kana obdosee jiraachuudha kana seeraan gaafadha jennaan akka nama samaa irraa darbatame ta'uu deemaa jechuudha bakki inni dhaqee
gibbiin mana namaa keessa. Waa hatuu dhumnaan qabamee ba'e jedhanii yoo kasasan yerrinu allayyaa buusu. Isuma seeraayyuu jechuudha. Seerumaan amma utuu himatame mucaan kun madaamiin sun intala kana gargaaraa itti waan ta'eef seeraan utuu himatte mucaa kana dararuu dandeessi jechuudha. Gama seeraatiin ishee kanatu darara malee inni isheen dararu. Wannan obboleettii kiyyaadhaa moos hin dhagaaratte hariiroo gama seeraa osoo hin taane seerri si'uma gargaara. Waan tokko si gargaara shakkuma hin qabu kun. Wannan si himu waan amma Aleksi jedhe. Namoota eessuma isaa dubbachiisaa akkati turte beekaa. Jaarsummaa ergataa turte si kadhataa turan diqqa ummiitaa ofiin dararinii rakkoo ofirraan hin gahini jedhanii obboloonni siyaa si kadhataa turan yookaan eessumni isaa deebi'anii immoo tarii waaranii waa sin godhan garuu of eeggannoo godhi hariiroo nama faana dubbattu faana jechuun si barbaada malee gama seeraatiin atu kasa si atu allayyaa buufta ammoon daganaa allayyaa buufta utuu kasaftee seeraan madaamiin surutuu himatatti bante shiftaadhaa itti bakka. Fakkeenyaaf achi keessaa gibbii sana keessaa utuu waraabbattanii qabdu viidiyoo nan beeka gadi hin lakkifne viidiyoon waraabame jira achi keessatti jechuudha. Garuu gadi hin lakkifamne viidiyoon achi keessatti waraabame gibbii sana keessatti waraabame utuu gadi lakkifame maal gochichirattee namichi ammoo saree buusaa raaceete taa'aa jira jechuudha. Kanaaf haaluma nageenya keetii malee gama seeraatiin hosi kasasesi lapheen baatiin injifattuudhuma taataa jechuu barbaadeetanii inni dabalataa meeshaarraa miutirraa bahime waan si gaaffa barbare obboleettii koo miutirraa bahe meeshaarraa muruu yaanne meeshaa isaarraa muruu yaanne yeroo qabattu tarkaanfii meeshaarraa muruu waan akkanaa yaaddetta. Irraa mureera annos ke malee. Yaad Badeerra La meeshaa akkasii mure nan beeka. Isuma waan naamoo Modo berat. Badeerra Alex. Okay. Messi restai. Iyyaanne waan akkana dubbachuu obboleettii koomiyuutii irraa bayii qoosaa dhiisi. Moo dhugaadhuma qalbiin oo meeshaa irraa muruu iyyaanne. Miyuutii irraa bayi. Irraa muruu yaalteettaan jedhe moo itti karoorsitee turte? Iddoon itti karoorfadheellee yaalillee godheerattis karoorfadheera garuu of dudduubben deebi'e. Maaliif yaati kun arguu feetii na arguu hawwiti waan ta'e jenna nan dhiise sammuu koottan deebi'e malee gara nan dhufe lakki yaa wanti kun hin jedhe bakka. Sira karoorfattee jechuudha irraa muruuf. Billaan qopheeffadhee sitti argisiisuu nan danda'a. Please live irratti nagarsiisanii meeshaa maal balleessan garraa miidhagfite. Baga meeshaa murini meeshaa karoor dhugaa rabbii immoo rabbumatu baase wucaa dhadhooftuudha nama dudduubbeetti deebitu wayin turre. Baga waaqayyo si baaseen jedha mucicha nan bilbila nan fida mucicha yeroo eegeessuu ta'e jedheeni maaltu si mudate jedhee nan argadha akkan argadhu waan hin beekuuf namoonni hedduun na dubbisaa jiru waan ta'eef ragaa itti isaa dhiyeeffachuu danda'a jechuun of jajjabeessuuf jechuufi ragaa itti isaa jedhee of jajjabeessa ta'e jechuudhumaa fi inni dabalataa obsasi of ajjeesuu keerra yeroo tokko meetii godhi waan dhugaa tokko sitti hima jechuudha wannan si deeggaru isa kanas hin gorsite immiin si galateeffadhaa sittan sababni isaa na guddisaa si biratti yeroo tokko anuu sin galateeffadha jechuudha yeroo tokko biratti na guddisaa moodiitarra yoo dandeessan moodiitarri biratti na guddisaa musliima na guddisaa yoo na guddisi maaliifan si galateeffadhaa tokkoffaa qaama isaan hin rimne azaabuma biyya lafaa irratti azaaba cuubdee fuute jechuudha. Azaaba cuubdee fuute azaaba biyya lafaa qammabsiiftee deebifte malee qaama isaa hin miinee akilaatti godoloo san goone hin rimne hin gorfite. Ijji jaameedha jedhamanti. Ootoofiik bu'ee Maarqosiin galchaa. No, ma argeeruma deeme
Toofiqi Maarqos sagaluu gad buutee okeessa hojii irratti bakka kee Maarqos naaf galchanu. Injaamne ijjina fa'a. Azaabuma biyya yeroodhumaa fi gubata malee inafa ijjina fa'a. Yaalamee fayyuu danda'a. Akka odeeffannoo nan qabu immoo eega rabbachii baasee akka himoo namaatiin arrabsaa jiru qubaan qaba. Akka himoo nama biraatiin arrabsaa jiru ishee jechuudha. Eega lubbuu baafatee booda arrabsaa jira jechuudha. Kuni arrabsuun isaa immoo gaa sichi faayidaan qabu. Walumaa galatti wannan sitti wannan sirrii goote tokko qaama isaan hin rimne hin azzabde. Xuruu goote azzabu. Waa waggaa lama sadii azzabamte azzabdeetta waan ta'eef guyyaa tokkotti azzabuun sun sirrii goote qaama hin rimne harkarraa muree meeshaa baga murinii baga dhala malee nambisini galatoomi hodhuun nu rakkisee silaa birrii walitti buufne hodhuun nu rakkisee. Maarqosiin na galchaa Maarqosiin galchaa abaaboo darbi Maarqos abaaboo darbi Maarqos abaaboo darbi musliima galchee hayyuu galche. Kanaaf isin galatoomi isin jedhaa inni dabalataa warroonni sobammoo minaamin jettanii anuu shakkii na fixachiifteetti. Shakkii na fixachiifteetti galatoomtuu ijoollee ganni waan jettu qabda shamarraa cirraa kennina. Yaada kana irratti shamarri maal jedha dhiironnoon balaaleffatu moo maal jedhu mana fooloo gochuun hin dagatina. Ijoollee gastiirraallee fooloo godhaa. Ganni sagaleen koo jira. Maarqos abaaboo darbime. Jirta. Maarqos taasisaa. Ganni nama bira jirtu mootii. Okay, Maarqosiin naa galchaa kan boodiitarri itti. Okay, ganni hin jirtu. Ganni. Okay, ganni hin jirtu. Okay. Itti fufisiifan waan jechuu itti jedhi carraa namaa kennina. Okay. Galatooma. Maarqosiin galchaa. Sheeritti godhaa. Barbaree mucaa jabduu keenya baga ofii keetiin aartee murtoo ofirratti hin fudhatini. Akkasuma immoo isa Aleeksii Abdijimmaa galchi musliim. maatii ishee miidhaan fiduu jedhe irratti maatii ishee namni quba tokkoon akkatti bu'uun jiru. Silaatii biyya jiraattee mucoon kun biyya jiraattee biyya galtee isaaf ishiin biyya tokko keessa wajjin hin taa'anii. Hammam akka maatiin ishii sodaatamu immoo namni hunduu hin beeka. Namni ijoolleen safara ishii mucoon kun sulultaa. Akka odeeffannoo dhageettan illee hin beeku maatii ishii illee namni argeessi namni fidee namni akkatti qubaan itti bu'uun jiru. Dhuguma maatiin ishii jara sana taanaan namoonni baay'een warra sodaatamuudha. Naannoo sanitti ishee namni qubaan itti bu'uun jiru maatii ishii. Ammayyuu mucaadhaaf sodaadha hin jiraataa kana booda biyya keessa deebi'ee safara tokko mucoo kana kan hunda nyaatu waan jedhu san sodaadhaadha. Isarraa kanaaf immoo asitti waan seera wal ishii tuttuqsiisu wanti goote hin jiru. Ishiin waan sana waan baay'ee of qusattee wanti ishiin isa goote asirratti bahee naasa'u jetteetti yeroo baay'ee hin darbii taateerti mucoon kun akkuma tokkummaan jedhee wanna seera walitti ishii tuttuqsiisu fiddee ragaan keenye nama waan ishii gaafachiisanis hin qabanii jechuudha. Innaa baga ofii keetii ofirratti murtoo fudhatanii nuti waan itti bara jireenya keetii hojjettee laffaatee dhabdee irratti obboleeyyan keessa gargaaruudhaaf qophiidha. Wanti duutee siif boorra gaafa duute reeffa kee kabajurra baga lubbuudhaan jiraattee murtoo kana murteessitee innaa nuti si bira jirra giftii kooyi rakkoo hin qabu ijoolleen hundinuu si gargaaranii maallaqa keenya kee kan isarratti investi gootee dhabdee. Kana booda ijoolleen keenya shamaraas itti fufaadha. Dhiiraan hin miidhamtanii ushin jedhinaadha yookaan immoo miidhaminaa yoo isin danda'ame eega miidhamtanii immoo akka ishee kanatti mirga keessaan baasin hin jedha galatooma fudhadhu tokko. Okay, waan kana reekardi godhaati namtichati dooktoriin biraan gaa namtichati akkaataatti ulfeessa nutti himte suni ulfaa'ee galinaa jedhaanii dooktornaaf yaggeetuutiin kabajamoo dooktora kiyya. Inni si gaafatee waa ulfeessuu deemu suni ulfaa'ee gale guyyaan hidha hin beennu malee akkam jedhee ulfeessee galuuf zilanni garuu namtichi sun immoo ulfaa'ee galee inni immoo akkamittiin assaramuu danda'a ka jedhu deebisii nuuf gorsi jechuu barbaanne dooktornaaf yaggeessuutiin jechuudha. Inni dabalataa. Hayyuun galatoominaa jedha dhugaa hayyuu takka waan kanas fidu na gootee natti fidaa turte kun as keessa